Seenaa obboleetti keenya Boonii fi akkasumallee obboleessa keenya Yoosef jechuudha. Isaanirraa nuti immoo guyyaa har'aa kana jechuudha. Nuyi warri mana Arabaa keessa shamarran keessaafu shamarran biyya Arabaa jirtan dhiiras ta'e shamarran warri mana namaa keessatti mataa keessan gadi qabdanii hojjetachaa jirtan jechoonni adda addaa isinitti darbatamu ati naman taatu warri isiniin jedhan gaafa fiizikaala keenya har'a yuunifoormii kana keessatti nu arganii wayyoo isheenoo duuteetti lakkaa naman taatu jedhanii namoonni hedduun duuba keenya deemanii qeeqan akkasumallee immoo namoonni baay'een umni shamarran biyya Arabaa kana fakkaata jedhanii jechoota hin taane waan hamilee keenya cabsu waan boru akka nuti hin jabaanne wayii nu fakkeessanii nutti asaasan isaan kanarraa haa barannu. Egaa Boonii fi Joosiin jechuudha seenaa isaanii tokko jedheen isinitti hima. Nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya egaa guyyaa har'aa dhugaa dubbachuuf seenaa ajaa'ibaa isinii fidee dhufe namoonni baay'een keessanillee argitaniittu egaa TV mo'aa irratti kan argitan jechuudha obboleessa keenya Yoosefii fi akkasuma obboleettii keenya Boonii jechuudha. Seenaa jireenya isaanii seenaa jaalala isaanii kan itti lafa onaa keessaa kan ittiin ba'anii yeroo isaan haasahan ani imimmaan kiyya qabachuun dadhabe dhugaa waaqayyoon sinii jedha. Waanan keessatti yaadda'e wayii tokkon arge beektu maal yaaddatte yoo jettanii dhugaa maaliif jechuun waa tokko yaadda'e iddoo isheen ani nama caammaa xaragu ture sichi ani naman ta'u caammaa xaragee bakka kana booda jireenyi koo nyaadhee dhugee jiraachuurraa kana fi ani nama ta'ee akka namaatti jiraadha gaa'ilallee dhaabbadha natti hin fakkaanne ture iddoo isheen jettetti jechuudha. Waa tokko sinitti hima dhugaa gizee koronaa jechuudha taayimii koronaan dhufe sana maalan ta'e seetan na dhukkubaa jira jechuudha koronaan na qabee nama firaatu natti dawwale. Firri natti dawwale viidiyoo natti dawwalan yeroo sana kan maamasa jedhan beektu kan maamasa afaanitti godhatan kana jechuudha. Kan maama sana godhadheen jira baay'ee na qufaasisaa jira dubbachuullee nan danda'u mataa koollee ol qabuu hin danda'u yeroo sana dhugaa dubbachuuf jechuun har'a yaaddadhe dhugaa yeroo sana natti mul'anne ture har'a yaaddadhe jechuudha obboleetti kana ilaalin amma mucaan firaa suni waa'ima maallaqaa irratti maallaqa shamarran biyya Arabaarraa akkasitti abaabbaliitii shamarran biyya Arabaa na abaabbalii jee nama haadha manaa qabu mucaan sun jechuudha. Haadha manaa qaba. Garuu immoo haadha manaa lammataa biyya Arabaarraa na abaabbalii jee inde ani koo nama mana namaa keessaa gugguufee ejjetu. Shamarran biyya Arabaas immoo akkuma koo mana namaa keessaa gugguuftee ejjette. Akkamittiin nama gaa'ila qabutti deebi'iitiin dhaqeen nama gaa'ila hin qabu gaa'ila tasumaayyuu jedhii kakadhuuti na abaabbali maallaqa naafaa ergitu jedhe. Intala sana ni qaamaan hin beeku isatu ishii beeka jechuudha. Yeroo kana wanti kun waan ta'u miti. Ittan hime ani intala sanatti jechuudha. Wanti kun waan na ta'u miti inni nama gaa'ila qabu dafqaqeen balleessin jedheen itti himeen gara baase naa baasu. Yeroo hin jedhee jechuudha. Yeroo sana fiizikaalli kiyya baay'ee jijjiiramee jira jechuudha. Baay'een jijjiirameera dhugaa dubbachuuf naman fakkaadhu. Manni mana ormaatii gaaf tokko ciisee hin boqadhu. Beqa namni bishaan natti laatu hin jiru yoon ciise jechuudha. Ofii koo of dadhabee ciisnaan namni bishaan qorraa natti laatu hin jiru jechuudha. Inna baay'eetu mana dhukkubaa jiru hojii matoon hojjedhu viidiyoo irraa kaase jennaan ijaaban beektu nama ijaaban uffadha yeroo akkuma ammaa kanatti hin jira jechuudha. Amma inni achi deebi'ee mannaan jabeetta ati naman taatu otoo nama taatee ati naan jedhu dhugaa waaqayyoo isiniin sagaleen isaallee hin jira dhugaa waraabeen kaa'eera jechuudha. Ati naman taatu ani naman sisee zarii keenya keessaa si haa balleessu dhugaa dubbachuuf zarii keenya keessaa si haa balleessu ati too zarii keenya ta'uun keeyyuu nutti hafeera ta'e ati zarii keenya iyyuu miti kan jaartii namaa sukkuubtu jechuun. Isuma biyya keenya taa'anii haala an taane odeessan jechuudha. Amma ati namadha amman barattee taagaa namni barate ekkoo hin barreessa namni barate ekkoo biiroo taa'eetu hojjeta malee namni barate ekkoo mana namaa keessaa dugda jaartii namaa sukkuuma miti jechuun jechoota hamilee namaa cabsan saree maal jecha hin taaneen guyyaa sana na arrabse jechuudha. Gaafa na arrabse sagalee sana irra deddeebi'ee na dhaggeeffa'a jechuudha. San booda mucaa goddanyaa tokkotti na erge jechuudha. Hiriyaa koo tokkotti gaafa ergu
Indee abe maal taatee ati? Kana koo namni tokko gaafa hojjetee si qaqqabuu dadhabu, gaafa iddoo ati geesse gahuu dadhabu, gaafa immoo ati har'a maatii kee gargaarte, maatii kee akka kanatti yeroo ati gammachiistu gaafa argu namni kun hin aaranaan jette. Namni kun garuu barumsaanis naa gadidha. Dhugaa dubbachuuf hojii'aanis naa gadidha. Garuu immoo dhiiradha. Jechuun dhiiga kootii haa ta'uyyuu malee guyyaa sana haamilee koo cabsee of ajjeese na go'e jechuudha. Dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Akka beqa guyyaa sana guyyaa abaaramaa wayii natti fakkaata. Otoo yaaddachuu dhiisee illee natti dhagahama ture. Har'a joosii kanan arge jechuudha. Obboleettiin kun booneen kun maal jetti beektu? Ani nama karaarra taa'ee caammaa xaraguudha. Tikkeetti adda addaa muruudha. Nama ta'a jedhee hin yaadamnedha. Namnis karaamatti firris na jibbee namnis nan dubbisu. Maaliifi bakka jireenyi koo karaarra ta'ee jira. Jette gara tiktookii kanaan dhufe ka'een gaaf tokko tiktookii irra gaafan dhufu joosii kanan arge yeroon ilaalu fiizikaala isaa yookiin immoo dubbii isaa fa'aa yeroon ilaalu baay'ee mucaan kun na hawwate jennaan fooloon godhe fooloo yeroon godhu fooloo naa deebisuu dide innaa ittan barreessa keessaan illee naa deebisuu dideetti bakka qaxxitaa maalan godhaa aqeen laayivii namaa irratti faana galee gaafa laayivii namaa irratti bakka asii barreesseen jira fooloo naa deebisi kana gaafan jiru naa deebise jette isan booda ifumaa ifatti si jaalladheen jedhee jette argiteni dhugaa waaqayyo baay'ee tokko hamilee natti horte jechuudha si jaalladheen jedhee dhiiratti dubartiin otoo namni tokko amma fakkeenyaaf dhiira tokko si jaalladheen jedhu du'ee bada malee jechuudha. Tokkoffaa difireetii yookiin immoo dandeettii ishee mul'iste sin jaalladheetti yeroo jette innis immoo indee ani nama akka kana akkamitti nama daandii irra jiraatu nama kana nama dhugu nama ani nama waaqayyooti akkamitti nama dhugu kana akkamittiin jaalladhee of gaafadhee garuu ni booda keessa wal argine gaafani asii achee innani dura asii achee ishee ilaaluu fi asii achee bilbilaan ishee faana haasa'uu fi innani qaamaan ishee argee waliin adda yookiin immoo faallaa walii ta'edha. Qaamaan garuu dubbii bareedaa hamilee bareedaa qabdii jedhe. Amma namoonni baay'een jechuudha. Maal jechuu barbaadde yoo jettan gaafa akkas fiizikaala keenya mana namaa keessatti akkasitti nu ilaalan dhugaa dubbachuuf kuni naman taatu warra nuun jedhaniifillee jechuudha. Nuyi nama boru nama ta'u jechuudha. Nuyi nama abdii qabu jechuudha. Har'a gadi jedhamuyyuu har'a arrabsamnuyyuu har'a hamileen keenya gadi cabuyyuu boru waaqayyo iddoo guddaa akkuma boonii kanaa nuu laata dhugaa waaqayyo jechuun takka na gammachiise takka immoo hin na boosise kanan boo'e immoo gammachuudha. Gammachuun boo'e maaliif jennaani edaa nuti gajjallaa kanatti of ilaalla nan ejjedha yoo jenne nan ba'addoo ammaa kanarraa hojjenne hin baana boru nutis iddoo har'a namaaf hojjennu boru ofii keenya hojjechiifachuu dandeenya har'a mana namaa keessa gugguufnu boru haadha manaa ta'uu dandeenya dhugaa dubbachuuf har'a nuti shakaalaa taane boru shakaalaa qabna nuti. Dhugaa ilmoo namaa har'a kunuunsinu boru waaqayyo nuuf ilmoo nuu laate haala bareedaan akka nu jiraachisu ishii kanarraa abdiin godhadhe jechuudha dhugaa waaqayyooti. Ammasichi ani galee naman ta'aa kan jedhu ufitti yaadna tokkoon keenya keessaafuu shamarran biyya arabaa way'inee otoo kana ta'uu du'uu manaa wayyuu kan jennee abdii kutannutu jira jechuudha. Inna waa baay'ee hamilee abdii namatti horu jechuudha. Kanaaf walitti siqanii booda hin dhiistaaree araada qabdu kana suusii xuuxumaan maal kana ni dhiistaaree yeroo jedhee na ishinan dhiisa jedheen jettee Aqee waaqayyoonis amanee dura amantii kanas hin qabu waaqayyoonis amanee barumsa cuuphaa waliin cuubamne waa hunda waliin goone gaa'ila keenyatti gallee kunoo gaa'ila bareedaa gaa'ila gammachuu qabu maatiin keenyas kan itti gammadan karaa waldaatiin waliin barannee waliin gaa'ila dhaabbannee jirra. Namoonni tokko piraankii faa jechaa turanii garuu gaa'illi keenya gaa'ila isa dhugaadha jette jedhanii jechuudha. Baay'ee tokko na gammachiise wanti akka kanaa nama gammachiisu tokkollee hin jiru jechuudha. Fulduratti nama jabeessa namoota keessaafuu jechuudha dhugaa dubbachuuf dubartii cimtuun dhiira cimsiti dubartii jabduun dhiira jabeessiti jechuudha. Nutis immoo waaqayyo nu haa gargaaru dubartii cimtuu nu haa taasisu akka joosii kana immoo abbaa manaa gaarii nuuf haa kennu nama hubataa nama yaada namaa hubatu nama karaarraa kaate nama araadan taane keessa jiru akka kanatti ofitti deebisee tokkoffaa waaqayyollee isatti gammada lammaffaa namnillee isatti gammada dhugaa bara kana namni qajeelummaa haga kana hojjetu hin jiru silaa otoo inni ofitti qabuudha baate obboleettiin kun dhugumatti nama gaarii argachuu dhiisuu dandeessi karaa
baraatti illee dhuguma hafuu dandeessi. Har'a garuu Waaqayyo kana isheefii kenne. Isin warri abdii kuttan, isin warri hamilee cabdan, isin warri ceepha'amtan, isin warri arrabsamtan komentii adda addaan yeroo isin namni hamilee keessan cabsu homaa isinitti hin fakkaatin. Hin kofalla walitti garagallee jedhan. Yeroo namni komentii akkas akkasii nu barreessu nuun immoo gammachuu guddaan nutti dhagahame ni kofallaa jedhan jechuudha. Anis isaan irraa nan gammade. Galatooma dubbiin har'aa kanuma fakkaatti.